Audio Jungle. Maqaan koo Abarraan jedhama. Bakki godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limuudha. Bakki namni jiraatu as magaalaa kana ture. Innis dhugaatiin koo dugda kana na dhukkuba ture. Dugda kana yeroo baay'ee na dhukkuba. Luka kana gam tokko baay'ee na hoosisa ture. Baay'ee na hoosisa. Yeroo mana keenya tarii qorraadhaa jira. Martee qorraa naa laaf ture. Atumaan qorra martee sanatuma fudhadhu as magaalaa kanan galee atumaan magaalaa kana giseen galu hospitaala shanan beeleme waa tokko yoo qabdadha martee naa kennan. Ammas didee dugdi kun baay'ee dhalkoo sababii ta'e gajjadeen deema. Uffata miiccuu hin danda'u nama miiccisiisa. Waan mana keessaa nama waamee hojjechiifadha. Atumaa kun kanaan rakkachaa yeroo dheengaddas achi hospitaala firoomsisiin deeme. Waa hunda asirraa hundi waa hundumaan ilaalanii dhibeen qabdu lafee keessa nagaadha. Tarii da'umsa irratti miidhamtee kan jedhu shakkinees ilaalle. Gara rakkoo tokko hin qabnu hin beeknu rakkoo ati garuu yeroo namni sitti buyyuu ni iyyisa. Dandeessee adeemaa hin jirtu. Kanaaf ganima kadhadhu malee hin beeknu jedhan. Yoom akkas jechuun isaanii? Torbee lamaanarraa. Ishee. Atumaan gaafan gadu qorichaa kana duwwaa naa kennanii iddoo isa dhukkubu sanatti diddibadhutti sukkuummadhu malee waa hin goonu jedhan. Ishii jedhee kana giseen gadu baay'ee shittaa qaba qorichi kun. Giseen itti godhu naa ol na guba dugda kootti bakka atumaan kana godhu zayitii masii bitadheera ture. Gaafa konferensii as ture zayitii sanatti ilma diddibadhaa. Atumaan utumaan jedhu bakka duddi hoggat jedhee deemu jalqabee guyyaa tokko utumaan ciisuu ganama abbaa warraa qoas baadiyyaa hojjeta ture dhimmoota deemisaati 11 giseen ka'uuf akka durii suuta deeman akka gaafan jedhu ka'uu dadhabe. Atumaatiin ijoolleen kaa'anii qursii godhanii beelaa hin beelamne jira inatti garuu socho'uu hin danda'u. Maali yaa Waaqayyo ani maalan godha reefuna dhufe nama hin beeku ollaa hin beekan ijoollee kana maalan godhata baay'ee tokkoon bo'een ture. Atumaatiin maal bakka mucaan tokko jira ture hangafni kana deeme bakka shaayii dambii kana jedhanis ofitti maraatu ture. Ani yaa Waaqayyo ofii koo ka'uu hin danda'u daraarsaa kanarraa naa eegu ofiin immoo humna naa kennu fa'iitiin ka'ee qoxaarii kana dhaamsu. Yaa Waaqayyo dhee kadhadhan ture. Abbaa mana kootti nan dawwalu maaloo kottuun jedheen qoy baqqaatti ga'eera qolfii kennee fi dhufaatii naan jedhe. Ishi jedhee ammas iluman eegan ture iluman dawwala yeroo gaafan dawwaluu fi eeyyama fudhadheera silkiin irraa kaasuu dideedha asitti dawwalee ture. Kottu dhiisii ta'uuti sana ittaanaa keetti kenni adaraa kottu anan rakkachaan jira ijoolleen ibsaa qabatu maaloo kottuun jedhe achumaan tolee jedhee akkuma carraa isaanii silkii kaasanii fi deemni diyaasisi deebii hojii gadii ittiin jira. Ishi jedhee na fuudhee hin deemne eessan si keessa idduma gaafichaan si deebisee si keessaa naan jedhe torbee jimaata dheedaa ture deengadha. Achi lakki achi nan deemsisin ammoo anaan nagaa waan ta'eef inni mana keenyattis mul'achuu didera dhibeen koo waan ta'eef anaan waddaa mana geessu hin jedhe na eessa naan si'a kana arra sagannin jiru jedhe. Lakki ani sila dawwaleen tureefi silkii namarraa hundee dawwalee nan galgala waldaa qotusii kadhannaa naan jedhanii hin jedhe. Yoomi kun ta'u? Torbee jimaata darbee kana. Ishee. Isaaniif dawwalee raajii fa'ii fi ammasii kadhachuu hin danda'u galgala kottuu naan jira. Achumaan tolee jedhee galgala sana baatamee hin danda'u oyyaasatu natti uwwisaa waa hundumaasaatu natti dhabba manaafuu jechuudha. Ijoollee kootu uwwisee dhaqee bajaajii kontiraata fidee amma bajaajiitti dhugaa dubbachuuf dugda isaatti na baateetu na yaadu bajaajii keessa na kaa'ee as gaafan dhufee safara kanan ta'an ture. Torbee jimaata darbee sagantaan tajaajilamamaa turre sa'aatiin 3 ta'e. Maal Waaqayyo amma kanatti maaloo daraan nan qaqqabu fayyee ba'uun qaba malee dhibee kanaan yeroo kana bajaajiin hin jirtu ani uffata hin fidadheen dhufne ijoollee kanatti naman godha mutu qofaa kooti madalaqii kanarra ciiseen bulaa harkaan bokkaan gaafa kana baay'ee tokko roobaa ture. Maal yaa Waaqayyo daraana qaqqabadheen nan bo'aan ture dhumarratti asitti na arganii raajibba
Nan dubbadhe ta'ee namatti ta'ee hin beeku nan boo'an ture. Baay'ee na wallachiisas ture. Achuma maal kan ta'e isheen jennaan inni dhukkubaa addatu na dhukkubaan jedhee qabaas baasaa fayyii gottonnaan lakkan hin danda'uun jedhe. Achumaani abbaan manaa kosittinee nama lama ta'anii qabanii fuuldafii sanatti na baasan turanii achumaan raatiin afura toshaadha. Iddoo biraatiin jalgalee moqora tokko 500 irratti hojjetamee fidamee balbala dura kaa'ame utuun argina irra tarkaanfattee bakka miidhuu barbaadamee tunaan jiranii achumaan gizee isaan natti bu'an na walachise bakka kan ta'u hin beeku ilkaan koo bakka dandeenye dubbadhu lafa kanarra kan ta'u hin beeku saama sanaa kaaseen bilisa ba'ee ergasii rakkoo goggoyyuu qabu asii adeemee sa'aatii sadii amma sa'aatii afuritti mana geenye deemtee galte kan baatamtee dhufte. Deemeen duka koodhaan adeemee galee raatii hojjetadhee galgalma sana san galee raatii hojjetadhee nyaadhee ergasii rakkoo goggoyyuu qabu fayyaa Akka walitti buusaa hamma misirra turuunsaa dhibeen kuni yoo xiqqaate dhugaa ji'a ja'a torban ta'a tuun dhibee kana hin qabamin dura abjuu koodhaanii utuun rafuu halkan aramaa wayii narama boqqolloo wayiitti boofatu na hidde intala godeenyaa qofaanatu jirru boofti na hiddeenna maala kun edeen abjuma sana keessa boofa kana barbaada ajjeesuun qabadeen boofa sana barbaada ajjeesu innaa isheen godeenyaa kun maaf ajjeestaa jette innaa maaf na hiddeenna ajjeesuun qabadeen ajjeesee darbadhee gate achumaan lutti sun galgala sana bu'ee ture. Achumaan iddoon ture xaanaas gimoorran ture dura achitti ijoollee warra kwaali wajjin tajaajilu edabjuu akkanaaf jedheen bulee ergasii baay'ee nagaan kun lolama nutti goos baay'ee na dhukkuba meenaa kadhadhaan nan isheedha inaa kadhatanii bakka ergii sana baay'ee na hammaachaa hammaachaa. Amma yeroo si dhukkubu sana gad jechuu ol jechuu ka'uullee hin dandeessu. Amma yeroo sana waan gochuu hin dandeenye amma godhi nutti argisiisi ol jedhii gad jedhii mucaa makee qabadhu ol jedhii gad jedhii nutti argisiisi. Isa kana godhu waaqayyoodhaaf galata guddaa gochaadhaan nagaan kun sirratti dabalamu eebbifamii manni kee nagaa ta'u waaqayyo si haa eebbisu. Ishi ameen warra akka koo rakkattanii dhibamtanii jirtan waaqayyo siin qaqqaba abdiin eeggadha malee yoom kan hojjettanii kan teessa waaqayyo siin qaqqaba abdiin kutatina manuma isaa keessatti deddeebi'aa. Manna kimi waa tokko namaa obboloota yeroo nama gargaara malee kan nama gargaaree nama biraan deebine waaqayyo waan ta'eef gara mana isaa kottaa asitti fayyaan jira kanaan waaqayyoon naa galateeffadha. Eebbifame dachaadha waaqayyo si wajjin haa ta'u.